oduu ammi oduulee biyya keessaatiin isinii eegalla. Itiyoon giddi laga Abbayyaa gaa piroojeektii ijaaraa turuu xumuruudhaas isinii gabaasaa turre qubaas qabdan amma immoo boruu eebbisiisuudhaaf ballamattee jirti. Boruu eebbisiifti. Waaw maaltu ta'uu deema waan addaati. Kanatti aansuudhaan hooggantoonni Afrikaa baay'een haala qilleensa Afrikaa irratti jechuun mari'achuuf Finfinneetti argaman mariirra jiran eebba kanarratti boruun hirmaatanis ja'amaati jira. Dooktar Abiyyii fi hooggantoonni biyya bulchaa jiran gammachuu guddaatu itti dhagahamaa jira. Eebba kanaaf ammoo qophiin isaan qophaa'aa jiranis haala gaarii ta'uu ibsaa jiran. Kanatti aansuudhaan marii kanarratti mootummaan Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud, mootummaa Jibuutii kan Keeniyaa dabalatee mootummoonni Afrikaa hedduun jechuudha Finfinneetti argaman jechuudha mariirra jiranii. Waaw marii boruurattis jechuudha yaani eebba laga Abbayyaa boruurattis ni hirmaatamaa jaamaatii jira. Waliin laallaa kanatti aansuudhaan majalisni dhimma islaamiti yoo Dooktar Hajji Ibrahim Tufaa pirezidaantii godhuudhaan muudaniiti jiran jaanii kun oduu gammachiisaadha. Oduu jechuudha ammaan dura nu geesse maashaallah. Allahu akbar jennaan kunis gammachuu guddaa. Kanatti aansuudhaan oduuleen biyya keessaa akkuma walii galattuu diggisii jala bultii eebba laga Naayil bishaan yookaan gidibbi laga Abbayyaa kanarra jira waan ta'eef oduulee biyya keessaa kanumaan isin xumurre karaa oduulee biyya alatti isin dabarsinu. Oduulee biyya keessaa biyya alaatu hedduudha biyyoota giddu galaatii fi biyyoota addunyaa tanaa guutuu. Kanatti aansuudhaan Iiraan misaa'iloota 4 haaraa oomishuun qopheessuun bara 2026tti yaalii agarsiisaa taasisuuf akka deemtu beeksitee ibsiteeti jirti. Kanammoo ija addunyaa guutuun osuma daawwatu osuma iddoon lokoleera isaanii jechuudha yuurineemii isaanii jechuudha dhoomi jaanii kunoo bifa haaraan as baatee bara 2026tti misaa'iloota adda 4 as baatee jirti. Kanammoo agarsiisa yaalii taasisuu fi achirratti gaa Israa'el akka afuuran baafne godhuuf si beekaa dhugatti biyya akka Iiraanitti of qopheessu halkanii guyyaa diinuma ishee qolachuudhaaf dhaabbattu jabaattee hin agarreekamu qudheetiif hin jiran. Kanatti aansuudhaan aleellaa Yerusalaam magaalaa gudditti magaalaa jechuudha qosuma islaama tan taate garuu isiin qosuma Netanyaahuu tan taate namoonni lama kan makiinaa mataa isaanii qaban aleellaa irratti raawwatanii keessa raawwataniin Netanyaahuu ija baasisiisan ibsa wal faana kan sodaa kana baasisiisan. Akkasuma michoonni Israa'el kanneen akka Dubaay pirezidaantuma Falastiin Mahmud Abbaas dabalatee kanneen gocha shororkeessummaati kun ni balaaleffannaa jechuudhaan labsii atatamaatii fi ibsa balaaleffannaa baasanii jiran faana Netanyahuun ammoo kan jechuudha haleellaa kana raawwatee baaragarraa kan ka'e hollachuudhaan jechuudha holluu keessa odoo hollatu Hamaasii garee Hamaasii miseensa Hamaasii jechuudhaan himatee jira. Kun fudhatama hin qabu. Hawaasni immoo Yerusalaam keessatti argaman guutuun akkanatti daandiirra oriyaan baaraganii kana leellaan namni lama jechuudha kan makiinaa mataa isaanii qaban raawwatee magaalaa qosuma Netanyaahuu ta'e irratti jechuudha. Akkanatti Netanyaahuu fi hawaasallee ija gurguddoo keessa haree uummata Filistiin kalkanii guyyaa ibidda gurguddaa kana keessummeessaa jiru akkamii garaagarummaa isaan kana ilaali. Uumama tokko ji'a 9 dhalatan sagalee osoo 7 tokkotti dhaabbattee guyyaa 2-3 irra raawwatanii khalaas isaan hundinuu ni baqatan. Netanyahuun faan halkan jechuudha xayyaara koree baafataa'u. Kanatti aansuudhaan aktivistoonni Niiyoorkii mataa jechuudha Netanyahuu akka hubbatti dalaguudhaan akka hubbatti wala afaan hodhoonii mataa hundaan jala seenanii akka hubbatti guutummaa dirree keessatti taphatanii jechuudha. Bakka hooggantoonni waliigala mootummoota gamtoomanii argamanitti fuuldura isaaniitti jechuudha. Jibbansa jechuudha warri lixaanuu hawaasni warri lixaatu jechuudha Netanyahuu qabu ifatti agarsiisaa jiran. Kana ilaalu waa itti fufuu qaba. Netanyahuun silaa kanuma jiraa isaa hubbaa godhatanii akkanatti namuu dhiitu qabu. Kana jechuudha. Kanatti aansuudhaan dooktarri Palestiin tokko Hussein Abu Safiyaa kan jedhamu hidha Israa'eliin hidhamuun haalli mana hidhaa Israa'el akka yaaddisaa ta'uu dubbate. Waan hedduu nama gaddisiisaati. Islaamanni Israa'el jechuun manni hidhaa Israa'el waa shakkii qabaatii miti akka hamaa ta'e duwarraa inni hamaan ta'ini. Kanatti aansuudhaan ammoo isaan Rabbi haa nassaruu tumsa isaatiin Rabbiin tokkichi mata Falastiin kana bilisaa baasu warra hidhaa Yerusalaam baasu.
kanatti aansuudhaan Paakistaan keessatti balaa lolaa roobaan dhiyeenyaan torbee dabre dhufeen namoonni 920 ol ajjeefamuu miidiyaaleen gabaasee namoonni miliyoona 2 lakkaa'aman qeerraa buqqa'uudhaas ibsaniiti jiran. Kunis jechuudha waan addaatiin inshaallah uummata Paakistaanis rabbiin haa gargaaru. Ammoo Suudiilleen gargaarsa namoomaattis gooteefi jirti. Kanatti aansuudhaan Suudiin piroojeektii dildila galaana Niyoom keessatti ijaaraa jirtu keessatti dildiluma keessatti hoteela kutaa 250 ol qabu ijaaraa jiraachuu beeksifteetii jirti. Kun ammoo iddoo bashannanaa abbootii qabeenyaa yookaan hawaasa addunyaa guutuuti jechuudhaanis ibsiteetii jirti. Egaa iddoon bashannanaa kanuma warra waa qabuuti jechuun abbaa qabeenyaa anjee iddoo bashannana namaati jechuudhaan hawaasa addunyaa guutuuti jechuudhaan ibsiteetii jirti. Kanatti aansuudhaan ministeerri dhimma alaa Jarman Raashiyaan lafa Yuukireen keessa deemaa jiraachuu kana dhaabuu baannaan amala keenya itti fuuna jechuudhaan dubbatee jira. Kanatti aansuudhaan duguugga sanyii Israa'el Gaazaa irratti raawwachaa jirtu hooggantoonni baay'ee fi ministeeronni garaagaraa biyyoota warra lixaa guutuun balaaleffachaatii jiran ammas dhaabbanni gargaarsa namoomaa kan jechuudha. Global Sumudiin imala isaa doonii 20 oliin 30 oliin gara Gaazaa jechuudha imalaatuma jira hanga irratti agarsiisan yeroo jechuudha viidiyoon agarsiisan. Kunis waan bareedaadha. Ammoo kan hundarra na ajaa'ibsiise keessaa jechuudha haleellaa arraan tana namoonni 2 kan jechuudha magaalaa guddittii musliimaa islaamaa tan taate Yerusalaam ammoo ammaaf Netanyahuun qusuma isaa godhatee dhuunfatee keessa jiraachaa jiru irratti namoonni 2 haleellaa raawwateen raawwateen Netanyahu ija gurguddoo keessaa baafnaan Dubaayifaan balaaleffachuu mootummaa namaa Falastiin kana jechuun Falastiin bulchaa jiru pirezidaantiin Mahmud Abbaasis balaaleffachuu. Kun maaliif ta'e gochoota dilaa jechuudha Gaazaa raawwachaa jiru tokko isaanitti hin dhageemu. Haa ta'u garuu haleellaa kanaan tanaa isiinuma ol kaadhaa taatu haleellaa kanaan ammoo namoonni 7 du'uudhaan namoonni 15 ol miidhaa namtuun qaqqabu irra ga'uu gabaasaniiti jiran. Netanyahuun dhugumatti irraa ija gurguddoo baase ni hollate. Inni namarratti nama haleellaa raawwachaa jiru gaazexeessota 200 fi 300 fi waa jechuudha ajjeese kuni lubbuun isaa tuni isaan dila kana olimoo akkamitti ilaaleeti dhiirota na dhibde tanaan ajaa'ibe. Haa ta'u hundaafuu jechuudha inshaallah fuulbanni gaa boru akkuma lagni abbaa eebbifamee xumuramee gammachuun gara Finfinnee hiriyaa Itoophiyaa kanaan as geessee nu geesseen tan jechuudha fuuldura mariin waliigala mootummoota gamtoomanii Niiyoorkitti taa'amuu deemti. Guyyaa irraan tanaa mataa jechuudha aktivistoonni mataa Netanyahu akka kubbaa godhatanii taphachuun sunis waan addaati fuuldura jechuudha mootummoota gamtoomanitti beeka. Kanaafi ni walgayiin jechuudha Falastiin mariin waliigala mootummoota gamtoomanii tan jechuudha beekumtii biyyummaa Falastiniif kennu deemtus Niiyoork sanitti taa'amuu deemti. Kanaaf kunis hedduu jechuudha barbaachisaa ta'ee jira. Mootummoonni amma hawaasni addunyaa guutuun itti fufuu qaba dhiibbaa kana mormii kana jechuudha. Falastiin hojii dhaabbachuudhaan gochaa jechuudha Israa'el raawwachaa jirtuu fi ittiin socho'aa jirtu Gaazaa dhuunfannaan kana hunda balaaleffachuu itti fufuu qabanii hanga guyyaan waltajjii eegalamisaa gahuutti. Kana kuncuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati. Oduun irraaf qabanne kana fakkaata kan biraatiin hanga walitti deemutti sheer godhuudhaan facaasaa wanni hafan irti tabira takkaa jidduutti hafi. Suudiin torbee kana keessa warroottan seeraan alaa namoota 20,800 fi ol jechuudha qabdee gara biyyaa deebifnee jirra jechuudhaan dubbatteetu jirti. Akkasuma khalaas tambiraatiin gurgurtaa tanaaf fixannee jirra jidduutti yaadadhee eeguma xumura ga'ee garuu mallattoo gurraatti na tuquudhaan subscribe godha nu dabalama maatii keenya ta'a. Oduulee tana guutuus facaasaa gabbufadha akkaawuntii irratti maxxanfadha yookaan ammoo erga subscribe godhaniin booda laayikis godha yaada keessan koomentii la nu haadha sheeris godha bakkayyuu namoota dhuunfaatii fi namoota guruubii keessatti ta'e waliin gaa'in isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.